Maashina uffata miiccuu yoo bitannee eessa keenyee itti miiccina? Akkasuma maashinni kuni awuzaa kiiloo 12 miiccuu ni danda'a. Uffata xixiqqaan alatti awuzaa ansoolaa miiccuu ni danda'a. Akkasumallee kaarabaa yookiin ibsaa maashinni uffataa kun nutti lakkaa Itoophiyaa keessatti. Yoo yaa shamarka fuuni kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota boonee ani nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa har'aa gaafii baay'een keessanitti cinqamaa jirtanii akkasuma keessanii ijoolleen baay'een keessan nagaafachaa turtanii har'a qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Innis egaa waa'ee maashina uffata miiccuu maashina uffata miiccuu kana namoonni baay'ee Itoophiyaa keessatti akka salphaatti ilaalu garuu dhugaa dubbachuudhaa fi viidiyoo 4-3 irratti hojjechuu kooti har'aani wanni akka meeshaa kanaa hin jiru akka kooti jechuudha. Akka kooti tokkoffaa hojii sirraa qusata jechuudha. Amma guyyaa guutuu teessee uffata daa'imaa yookiin uffata kee uffata mana guutuu miicitu maashina uffata qammanaa qabaatte taana maashina keetti naqattee hojii biraa hojjattaa jechuudha. Keessattuu amma namoonni ganama ba'anii dhimma hojii wal qabatuuf ganama ba'anii galgala galanii hojjettoonni mootummaa jechuudha. Maashina kana osoo bitatanii baay'ee barbaachisaa. Keessattuu shamarran biyya Arabaa immoo hojjettanii dadhabdanii wanta biraa osoo hin taane maashina kana osoo bitatanii baay'ee natti tola. Egaa har'aa jalqaba irratti egaa maashinni kuni kiiloo awuzaa gugurdaa miiccuu hin danda'a. Awuzaa kiiloo 12 miiccuu hin danda'a. Ka jedhuufi ani maashina koo isinitti meera kiiloo 14. Maashinni kun kiiloo 14 kan kiyyaadha. Haa ta'u malee anamma awuzaa kanamma keessa jiru kuni kanamma miiccaa jiru kana awuzaa itti miiccaa jira jechuudha. Awuzaan itti miiccaa jira awuzaa guddaa komfortii jechuudha. Komfortii guddaa tiraasii 2 wajjin keessa kaa'ee kunuutti miiccaa jira. Aga guutee jirullee ilaala. Namoonni tokko tokko usuma hojii isaa waa'ee isaan beekanii maashina in cabsaa hin miidhaa jedhu awuzaa jechuudha. Kan cabsu bakka gurraacha sana yoo hul darbeedha carqeenii bishaanii kan itti ulfaatee cabsu sanaan alatti awuzaa itti miicuun hin danda'ama. Inni kan biraa immoo eessa keenyee rakkoon nama baay'ee immoo maashinuma kana yoo bitanne eessa keenyaa nu ishin tibeetiin keenya akka ka warra biyya Arabaa sana miti. Maashinuma kana eessa keenya dhala rakkoon ijoollee baay'ee utuma qarshii qabanuu maashina kana bittaa kan dhiisaniif baay'een keessanillee sagalee baay'ee ijoolleen naa qabdan hin jirtu. Rakkoon isinii matta maashinuma kana yoo binne eessa keenyee itti miicinaadha. Hela abiibtii maallaqni jiraatee maashina kana bitannaani maashina kana saaloonillee keewwachuu mi'a keeti waan ta'eef mana keeti waan ta'eef saaloonillee keewwachuu hin dandeessa jechuudha. Saaloonii keewwattee balbala jala saaloonii keewwattee maashina uffataati waan ta'eef waan nama qaanessu tokkoyyuu hin qabu. Sana booda sokkeetti bakka itti sakka'atu si barbaada. Tubboo tokko qofa si barbaada. Kaalaasaa beekti kanuma qofa. Sana booda bishaan kee boombarraa tubboodhaan fidattaa. Yeroo maashinni kee xumuree bishaan kee kan baasu tubboodhaan wanni hati kana gidduutti dadhabdu hin jiru jechuudha. Saaloonii yoo keewwatte baay'ee bareeda. Kan koo amma maashinni kuni saaloonii taa'aa jira. Sababni isaa maashina kana fakkeenyaaf fi kushiinaan jira. Oddoon ta'e ala keessa manni qorqorroodhaan ijaarame jira. Garuu yoo attuun cabsiteen jalaa fudhattee maashina kana gatii agamiinan bite ka jedhu yaadee maashina kana saaloonii balbala jalan keewwadhe kun akkuma argitan tubboodhaan bishaan fidadha. Ennaa maashinni xumure immoo bishaan isa xuriis tubboodhaan hin baasa. Waanuma na dadhabsiisu hin qabu jechuudha. Egaa cinqii yeroo baay'ee ijoolleen cannaqamtanii maashina kana yoo bitanne eessa keenya bishaan akkamitti keessaa baafna akkamitti waan ta'e goona nuyi manni Itoophiyaa akka biyya Arabaa miti jettanii baay'een cannaqamtu. Waan tokko waan salphaa waan isin cannaqu hin qabu. Kunoo haala kanaan jechuudha. Haala hamma viidiyoo irratti argitanii miicitaniitu bakka amma tuqaa jiru kanammoo carqiitti goggofkattu jechuudha. Achi keessa xumurtanii garanatti carqiisaa goggofsitu kunoo bakki saaqee jiru kanaa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa waanuma tokko waan nama dhibuu hin qabu. Maashinichi dhugaa dubbachuudhaa fi
umni keessan danda'ee maashinicha bitannaan isinuma fayyitaniin isiniin jedha dhugaan isiniin jedha nama maashina kana manaa qabaachuun koo fayyaa akka fayyaaletti tokkotti nuuf ilaala jechuudha dhugaa waaqayyooti baay'ee hojii keen qusataa yeroo keen qusataa baqa ati uffata keetti naqattee akkuma nama daami sana hojii kee biraa qaxxaltaa wanni si dhibu hin jiru jechuudha egaa yaaddoon keessan baay'een kana kunoo amma argitanii bishaan akkanatti gadi baasaa jechuudha tubboo fi tubboo walitti gootaniiti bishaan kunoo xuriisaa jechuudha hinna maashinni keessan xumuree kunoo akkuma viidiyoo irratti argitanii bishaan gara halaatti gadi baastu jechuudha bitoo manni tuqamin too waan hin tuqamin garuu waan inni akkana isiniin jedhamu waan manni tuqamu isinitti fakkaata waan bishaan gannan nabu isinitti fakkaata kaarabaa akkamii ka jedhuu fi maashina uffataati waan dabalu tokko iyyuu hin qabu jechuudha waan dabalu hin qabu istoofii maashina akkasuma firiijii mana keessatti yoo fayyadamtan biyaansi baqa 300 250 kana kan falla akka keenyatti jechuudha kana viidiyoo laayikii godhaan jajjabeessaa sheer walii godhaa baay baay